taate akkasibbo wal'aanso maanni tigiliinsaa iyyuu anamma maaliif akka tigiliin kun jalqabame naa galeera jaalalli isaa gara wal'aansootti bakka bu'aan biraa keessa galee utuma achitti waan ta'e walungatanii bakka wal simataniiti innoo waan biraa keessa gale maaliif akka akkas godhu immoo beektumti hunda keessanii fuusinii gala bira isin warri ganaa biyyatti galtan carraa qabdu anas sinin jedhe carraa qabdu sin ganaa warri biyyatti galtanii kun akkanatti lafatti bakka ganaa jilbeenfatee sin dubbisa yitu kas jilbeenfatee mucatte kamte akka jalqaba argitamte jilbeenfate an qubeellaa godhaafinse lakkaanni dubbisumaaf jilbeenfate ereebesema isin ganaa carraa qabdu isin ama warri ganaa gara biyyaa galtan carraa qabdu na dhaggeeffadhaa sin annama buledha sinin gorsa nagaan sinif haa tokko abjumtu hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaa gogalata waaqaa ta'u baga jiraattan bagaa dhaggeessanii gaa viidiyoo kana argitaniittu jedhee yaada baay'een keessa miidiyaarra hin deddeebi'e ani immoo gaaffii natti ta'e iyyuuti jechuun gaaffiis natti ta'e waan baay'ee irraa ilaalee jechuudha waan hin dhageessu jira jechuudha yeroo kana keessaadhaan ijoolleen yeroo kana keessa shamarra yookaan diyaaspooraa yookaan immoo shamarra biyya arabaa jirtu hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuun baay'ee nama fayyada sulumayyuu wanti bu'aa namaaf qabu jedhan sulumayyuu diyaaspooraa yookaan immoo biyya arabaa ishee jirtu kana lamaan keessa hin jirtu taanaan dhiirri faayidaan qabdu jedhan argitamteera yeroo isaa jabaadha yeroo isaa baay'ee jabaa waan ta'eef kun jecha isaanii isaan hawwii isaanii waan isaan jedhan kanaafiyyuu namchi kun maalirra ani nama carra qabeessadha jedheetu dirqim jedhee jilbeenfate jechuudha jilbeenfateetu garuma gombos jedheellee hin jedhu jilbeenfatee achi ol kaastaan qubeellaa godhuu fi baqqaasuma jilbeenfatan sana jiramni isan se'e inni lakka nagaa magaafachuudhaa fi gammachuudha bakka birriin dhufteetti shaanxaan dhufteetti jedhee awwaara keessa hungan galadhe maaltu nama gasheedha kanaafuu isinillee warri galtan tokko ishii gaafa qubeellaa si gootu sin jilbeenfatti gaafa nagaa si gaafattullee gaafa weelkaam gaafa ti dhuftullee si jilbeenfatte jechuudha maaliif wantichatu jabaataadha ka waan ati fiddee dhufte waan ati fiddee dhufte baay'eedha ka birriidha ka abeebti as yoo rakkatameera baqqaala'insi baay'ee jira rakkina kanaafiyyuu kun waan jiruufidha namichi kun kan inni gadi kufee ol ka'een siniin jedha isin amma carraa bareedaa qabdu carraa bareedaa qabdu siniin jedha garuummaa ani carraa qabattanii akkanatti itti seentanii kuuftanii kuufeetu sin kuffisa an kanan sodaadhe kuufee sin kuffisa amma gaafa jalqaba ofii harka duwwaa kufe ofii humtu harka hin jiru ofii hojjetee dhufte hin kufe ati immoo kana ilaaltee faana kuftaa ati hojjettee dhufte ati birrii qabda kuftee hafta ati kuftee hafta inni kufee nafu inni sobee kufee ka namni sobee kufee hin miidhamu namni garuu yookaan darbatame yookaan waan ta'e kufee hin miidhama namatu achi ol qaba sini galee akkasi kufaatii keessantu akkas ta'a kana baay'ee an waan tokko xiinxalee ofeessanitti ilaalee ofeessanitti yeroo kana keessa hundaa'u osoo akka kooti jechuudha osoo akka kooti zau jedhanii itti deemuun iyyuu hin ta'u jedha dafanii daftee itti deemuun hin ta'u daftee amanuun hin ta'u daftee itti galuun hin ta'u bakka waan hundummoo yeroo faana deema bara uffannuu fakkeenya uffatoonni maan nama miti uffanniyyuu haala jireenyaa miti uffannu irra daddarbaa deemu uffatoonni baay'een irra darbanii gizeensa kan irra darbe jedhu kan biraa fidu moodelii jijjiiranii fidu gara kana gara sana jajallisanii fidu miti namni illee amalli isaallee akkasumadha moodelli namaallee akkasuma amma durdur namni qulqulluudha irri garaa intiniin jedhu irri sin gowwomsu amma garuu ashaaxaranyaadha birrii keetiif sitti dhufa waa sirraa argachuuf sitti dhufa namuma bakka namuma waan tokko si godhu namuma bakka jireenya kee jijjiiru namuma si faana jiraatu fakkaatee las jedhee dhufa kunoo hin jilbeenfata bara hin kufa yeroo boodan argitu amma namichi asmasaayiidha warra akkasii keessatti warri kaameera fuuldura ennaa ta'u akkanatti lafa dhaanii waan ta'e tatta'anii fakkeessitu hin fakkeessu bakka fakkeessu qallaaliin fakkeessan tiwwanaa beektu taatummaadhaan isa hojjetan waan san exact gootee lafa keessa jechuudha waan man ta'e haadha ta'e yoo siin haadha taata
Abbaadhaan abbaa taatu. Mucaa ta'e mucaa taata. Tubwana taatummaa jechuun ta'anii argamu. Warra akkasii ta'aniitu gadi si buusu. Warri garuu uumaa waan akkasii hin beekne keessa isaanii yoon baranire ashaaxirummaan barreekaa jarri. Jara sinii wayya bara. Warra fakkeessitu irra. Maalummaa shamarran keenya warri ganaa gara biyyaa galtan. Guman siniin jedhama. Yeroonsa baay'ee sireesiidha. Yeroonsa baay'ee qaaliidha. Waan hundumtuu qaaliidha. Kanaafuu warri ganaa gara biyyaa galtanii baay'ee of eeggachuus hin barbaachisa. Xinnaa miti. Baay'ee laalammatti yeroo kee aarsaa gootee humna kee fixxee bara kee fixxee achi turte waa guduunfatteetta. Gobas kana gochuun kee gaariidha. Hojjechuun kee nama ta'uun kee gaariidha. Garuu wantatti hamma kanaatti guduunfatte kana guyyaadhuma tokkotti hin dhabda. Guyyaa tokkotti dhabda yeroo siin jedhu si saamachuu koo miti bara. Amma si saamee fiiga miti. Guyyaa tokkotti dhabda kana siin jedhu gaafa manni guyyaa tokko jireenya kee keessa seenee dhabdeetta. Guyyaama tokko gaafa inni jireenya kee keessa seenee sitti dabalame dhabdeetta. Eeruma sanaa jalqaba waan ta'eef. Gaafattii sana of eeggachuudha. Nama ofitti seensistu sana sirriitti sarchi godhuudha. Qo'achuudha. Nama jireenya keetti seenu. By the way, daandiin jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan al tokko osoo akkanumatti daandii gadhiisee qajeelee maaltu deebisa? Hin deebi'a. Yookaan waan ta'eef fuuldura isaa yoo jiraatee irra bahaa yookaan hirrukutaa yookaan maal jedha harkaa amallaxnaa jechuudha. Harkaa miliqnaan isa jedhu. Toon beekin beeku konkolaataa yeroo tokko nama harkaan miliqa daandii gadhiisee bowwaa fa'aa yeroo seenu argitanii beektu. Al tokko hin argitu baay'inaan balaa konkolaataa immoo akkas baay'eedha iyyuu argamaa oolu sinaa oolchu malee. Jireenyis akkasumadha. Al tokko deemee waan hin taane keessa harkaa seenan gaafa baatu ati ishee duraa miti kan biraa taatee baata. Jireenyi kee jijjiiramee daaraa taatee fixattee waan hin taane taatee baata. Garuu alma tokko moo waan gaarii tokko keessa ma seenan akkasuma bar alma tokko moo waan gaarii tokko keessa si galchinaani carraan kee innesis bareedaa taasisa. Kanaafuu maali dharee wantichi amma sammuudhaan yaaduudha. Amma akka nama qancaree yaaduudha. Amma sirriitti ilaaluudha. Maal bishaattaniitu bara miidiyaa kanarra ooltu mudannoo namaa laaltu kufaatii nama argaa ooltu ofirrattus mudatee beekaa. Isin miidhamtanii beektu. Kanaafuu qancara ta'u namni bishaate amma fakkeenya namni bishaate namni sirriitti yaadu dafee hin miidhamu. Namuma sardamutu miidhama. Yeroo baay'ee namni nama amanuuf namni sardamu waan hin taane irra bu'a deeme. Nama fakkeenya bilbilaan si faana haasa'e tokko yoo amante lammatatti kottu siin jedhe namni sun wayiif si eeggata taanaan bakka si nyaate namni sun. Garuu hin shakkita taanaan hin shakkita taanaan hin mimmiliqxa taanaan deebistee qoy jettee faana haasofta taanaan waan ta'e kee argata namni sun akka si nyaachuuf ka'e. Maaliif beekta? Jechi tokko jira Amaariffaan jechuudha. Aaxbiqoo xayyaaqii yennaat mootii raddaal jedha. Kana jechuun namni jabeessee gaafatu du'a haadha isaa hin baraa yookaas hin hubataa. Yeroo tokko du'a maatii ofii akkatti kallattiidhaan namatti hin himan bukkee qabaadhaan namatti himu. Garuu ati irra deddeebitee yoo gaggaafatte kallattiidhaan sitti himuu baatan iyyuu dubbii isaanii irraa bartee bakka. Already akka waan tokko si jala ta'e barteetu itti deemta. Malee fayyaa dhattee mooraaliidhaan arguun deemaa dubbisuun deemaa minaamin jettee deemtee achi keessee yoo du'a ta'e baay'ee tokko miidhamta hin naata. Kanaafidha. Innaa yeroo baay'ee gaggaafachuun yeroo baay'ee ilaaluun yeroo baay'ee sakatta'uun bira ga'a. Laal namoonni barumsaan qaroomanii piroofeesarii ta'anii dooktarii ta'anii irra deddeebiidhaan baratan miti. Irra deddeebiidhaan qo'atan irra deddeebiidhaan riisarchii hojjetan miti. Jireenyis akkasuma abbiyaa jireenyillee akkanuma. Kanaafuu an ammoo waan ilaaleerra sinii qoodaa